waa'ee du'a Qananii fi haala aartist Andu'aalem itti jiru kan beeknu. Aartist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii addunyaan wal qabatee qorannoof to'annoo jala isa oolchuu poolisiin beeksise. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii waaree booda bataskaana qulqulluu Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Guyyaa kibxata ganama du'uun ishee erga odeeffame booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsaa jiru. Akka qoratamuufis gaafachaa jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa roobii ibsa baaseen Qananiin mana jireenya ishee gamoo shanaffaarraa sababa ammaaf hin beekamneen kufuu dubbate. Yeroo isheen kuftu mana keessa kan ture abbaan warraa ishee weellisaan Andu'aalem Gosaa to'annoo jala oolchuun qorannoo adeemsisaa akka jiru beeksise. Guyyaa kibxataa yeroo BBC'n manaajera Andu'aalem Lalisaa Indiriisiin dubbise Andu'aalem qorannoo irra jiraachuu dubbateera. Awwaalcha dura qorannoon reeffaa hospitaala Daagimaawwii Minilikiitti taasifamuu poolisiin Finfinnee beeksiseera. Awwaalcha irratti aartistiin Andu'aalem poolisiin dabalamee argamuun gadda isaa ibsatuuf poolisiin deebisee qabatee ba'uu BBC'n mirkaneesseera. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha.